Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa hordoftoota kiyya kabajamoo. Arraanta waan bareedaa tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Haala kamiini akkaawuntii badee ittiin deeffachuu dandeenya? Akkaawuntii tiktookii ka badee akkamitti deebisuu dandeenya? Akkaawuntiin kiyya 10,000 galee jira, 100 galee jira, ammoo na jalaa badee jira. Yaa jara keenya sababoota adda addaa jira kan akkaawuntiin tun ittiin baduu danda'u hanqadhuma qophii tiyyaatti na faana turaan afeerraa kotti dhiifama naa godha tiktook kiyyallee balleessuuf hin deemaa jechuudha. Okay, akkuma argaa jirtan tiktookni kun asirratti inni ilaaltan piroofaayilichi isin agarsiisa. Kana fakkaatu kuno Dr. Haris jaa Oromoo fan jaa gubbaarratti amma maqaan Dr. Haris jira gubbaarratti gama olii san waggaa ilaaltanii amma tiktookii kana dhaamseetiin paaswoordii isaa hin beeku paaswoordii isaa akkaataan itti argadhee itti deebisuu danda'uun isin agarsiisaa na faana tura. Kan jiru kuno as dhooytan setting and privacy isa juutu ixan san booda logout isa juutu ixan amma logout isa juutu ixan switch isa juutu ixan san booda add account amma add account user or phone or email continue with Facebook continue with Google jeeti lakkoofsota akkanaat already have an account yooniif akkaawuntii ka qabaatu taate iddoo kana galchitaa jechuudha. Amma akkaawuntii ni qabna yookiin paaswoordii irraanfannee haa jennu kootu as tuyunaa jechuudha. Already have an akkaawuntii kan amma username use phone email or phone number amma emailii keenya yookiin karaa salphaate tokkoon emailii keenya yookiin maalitti guuraa jechuudha. Asin emailii yookiin username itti barreessina gamanatti phone number itti barreessinaa jechuudha. Amma gaa ani amma wanniin godhuu qabu emailii kooniin beekaa paaswoordii irraanfadheen jiraa haa ta'umma emailii kooniin beekaa emailii kooniin beekaa paaswoordii irraanfadheen jiraa jennu hanqadhumachaa dhumaatti na faana tura. Amma akkana kuno asitti wanni inni nagaa paaswoordiidha akkanumatti itti guuri yoo barbaadde hooma barbaachisaa ta'e itti guuri kan itti hixuu qabdan I forgot password isa juu kanatti dhooytani yeroo diimaa kana dhooytan inni nuu irar isiniin jaa san booda passwordii phone or email sinja san boodati isa kam dhooytaa jechuudha. Okay san booda Harisuddii Muusaa naan jaa receipt godhuudhaaf koo asiin seenii naan jaa amma kunoo akkana koodii naa ergaa jiraa jechuudha. Koodii dijitii 6 qabu naa ergee jechuudha. San booda anama emailicha niin beekaa waan ta'eef gama emailichaa deemee sakandii hanga inni as gubbaarratti naaf hayyamee jiru san barreessee saganticha haa eeggannu. Saganticha kana haa eeggannu akkaduma sagantaatti na faana tura. Obsa qabaadhaa maaliif waan hundinuu obsan malee ittiin gayuu hin danda'anii jechuudha. Amma paaswoordii hin beeku bifaan itti seenu isiniin argisiisaa jechuudha. Akkamitti ka seennu isiniin argisiisaa jechuudha. Na faana turi amma saganticha isaa haa fixatu Emma sagantichi dhumee jira jechuudha. Bas sagantichi dhumee jira. Kottu asiin naa keessaa naa bahe. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Asiin irraa baana. Asiin irraa baataa isa dhayxaa kottu na faana turi amma deemtee maal barbaanna meeshaa kana barbaanna gmail waan jiru kana barbaannaa jechuudha. Gmail waan jiru kana barbaanna amma akka asirratti argaa jirtan kanatti kunoo
laal verification naa dhufee jira jechuudha. Naa dhufee jira jechuudha. Naa dhufee jira jechuudha. 46 70 wayi 46 29 46 76 29 46 nakkana jalaan kun 46 76 29 amma gamat iddoo reefuudhaa dhufnee saniin dhaqaa jechuudha. 46 Allah musta'an 46 46 76 29 kottu amma gaa inter password naan ja'a passwordii teetti galchii naan ja'a amma gaa wilii kan feetan bakka buufachuu dandeeysanii kan feetan bakka buufachuu dandeeysanii kan feetan bakka buufachuu dandeeysanii isin kan feetan bakka buufachuu dandeeysanii amma akkatti paasworditti godheen jira jechuudha. Amma paasworditti godheen jira jechuudha. Paasworditti godheen jira. San booda amma kunoo banamee jechuu kunoo banamee jechuu kunoo oh my god kunoo deebii ilaalee kunoo amma deebi'een jira jechuu kunoo amma deebi'een jira kunoo bifa kanaan bifa salphaatiin yoo barbaachisaa ta'e ammaasis sadarkaa dhufutti yaada keessan naa kenna. Warri ammaasis lakkoofsaan banatee jirus akkaataa itti deebifattaniin isin argisiise lakkoofsisan illee yooniif kabaju taatee jechuu akkamitti akka deebifattiin isin agarsiisa. Qophii biraa keessatti fooloo godhuudhaan akkasumas wal guddisuu aadaaf haa qabaannu isin jaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.